Rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of dura. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركفون قبجون توتا جالتم توتا أبليني فبلتوان يجي رجعت بقى جراتني سنين جتّا رمضان يكمين بقنا مهجنا صومة سنتاس ربي أكسم الله نام صومي راكب على مربي سناتاس سوبوتو كأنه يربي أتاس جتّا يقبلين كأنه مشى ببريدا خنا كابتي بفه شايو جتاني أنا إسني بوسا بس كم جابريد بتنا وجين جتشولا بارك الله فيكم إتيانسي جتشولا شور بالله كسين قلب نكوف تاني سكنا نسني كي جمال كيسا نوكي جاي جتان فيتان كنا كيسا فيتاني سكنا كيسا إسني كي جساني شور بالله كنو درزانا نجيب سني جدا قبلين كيا سيكاد درجاني له أنا دربات ما نسني سياسة أكسي بارك الله فيكم guutuu meeshaa kana inshallah isinitti agarsiisa. Obboleettiin teenya tuni obboleen teenya kuni kan nama lamaati jechuudha. Isaaniiwwan kuni keessaa namni meeshaa ofii hin beeka waan ajajatee hin beeka jechuudha. Akka isin jechuu barbaadetti obboleen kiyyaa gatii isaa amma dandeessinitti himaa kan irraan fadhimmoo narra hin laaltanii illee farmuusii harkaa qabu kanarraan isin eegala 2,600 jechuudha. Farmuusiin kuni yeroo baay'ee namni hin jaallata jechuudha. Garuu farmuusiin kuni duraaduu isaallee qorqorroodha. Duraaduu isaallee qorqorroodha bilillee miti. Kun duraaduu isaallee sibiila isiniin jedha obboleeyyan kiyya akka carraati yeroo garii kan qorrisiisuun nama gattama yeroo garii immoo kan hin qorrisiifne akkuma carraatiin isiniin jedha baay'ee bareedaadha isiniin jechuuf yookaan baay'ee bareeda miti isiniin jechuuf kiyyaa miti jechuudha. Ani garuu fayyadameen argine namoonni tokko tokko kan bitatan jechuudha. Haga sa'aatii 24 ittiin qorrisiifnee jira. Kun immoo kalaashima baqi biyaan sa'aatii 6-7 haga sannu qofa ho'isu jira jedhani waagaa isaa immoo isinitti himee jira. Itti aansee saarbisii kana jechuudha. Harkisii agarsiisi. Saarbisiin kun abbaa qabannaatii firee 3,500 jechuudha. Darzaanni itti aansee siinii shaayiiti. Gatii meeshaa kana yoo irraan fadhi malee aga danda'e hundaa isinitti hima. Waan irraan fadhi immoo obboleeyyan kiyyaa gariin ka tutturetu jira irra naa tartanii isiniin jedha. Baay'ee bareedduudha. Akkatti yoo laaltaniin bareeddin obboleeyyan. Gatiin isii darzaanni fireen 12,200 firee 70. Jedhan darzaanni firee 12 jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa itti aansee isaanii waan abbaa afurii 12 isiniin jedhe. Eega kana isaanii faandishaatii. Itti aansee jechuudha obboleeyyan kiyyaa dingilchaa kana darzaanni 1,500 firee 5 qabata jechuudha. Waa baay'ee qaba ka duqeetii ilaa haga kaadhaadhaan gingilchaniitti qaba jechuudha. Darajaa. Egaa itti aansee isaanii buddeenatii isaanii baay'ee bareedaadha. Buddeenaa fi daabbootis itti fayyadaman jechuudha. Akkasuma gosa lama isaan jechuudha. Bifa wal fakkaataa isin ergitee naaniin keessaa kana lamaanii fuudhe jechuudha. Inni tokko 550 tokko 600 jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya baay'ee bareedamee ana qofa moo isin hundatti bareedaa jira. Baay'ee natti tolee jennaaniin kana fuudhee hedduu bareedaa miti obboleeyyan moo anuma qofatti bareede. Buddeenaaf garuu baay'ee takka bareedaadha. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya dinnicha agartanii obboleeyyan kiyya tuni cilfaa 3 qabdi. Cilfaa kana immoo fedhuma kiyyaaniin tokko guddaa kaan immoo ka itti aanu ka sadaffaa diqqaa fuudhee isiniin jedha. Saanii faandishaa argitanii saanii kana hisaaba fireen 90tiin fuudhe darzaana jechuudha. Itti aansee jechuudha meeshaa bunaallee guutuu qabdi kan agartan kana meetti deebi'a. Karattafaan kuni xiqqaa fi guddaadha. Gatiin guddaa 200 ka xiqqaa 140 isiin naa fuudhennaan xiqqaaf guddaa fuudhe. Kan kashaa fi kasalattiin hafarsanii mooyyee fi muyni walirratti 700 isiniin jedha. Itti aansee mandajaa guddaa kana isa kana 900 800 birri 70. Eelen tuni birrii 1000 baay'ee furdoodha eelen tun jechuudha obboleeyyan kiyya. Ta 800 illee tasanii gadi illee ka kanaa olillee hin jirti. Guddoo achi fixxee miti dikkisuu fokkattuu miti waa hundaafuu baay'ee bareedduudha. Ammoo furdinni isii maashaallah akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Itti aansee meeshaalee pilaastikaa kana jechuudha obboleeyyan. Mukoofsaanii kun hedduu isin fayyada.
gatiin isaa 500 fi birrii 70. jechuun yeroo waa'ee soqee dhabe garoomatti hin jiran isiniin jedha akkasii amma meeshaa kanatti isin agarsiisa buleeyyan itti aansee baaldiiwwan kana baaldiiwwan kun maashaallah abbaa leetira 40ti abbaa 50 abbaa 40 isin fayyada isiniin jedha buleeyyan kiyya ammallee baaldiin kun illaa in agartanii miti kacabu miti jechuudha silaa qishesh jedha baay'ee lallaafadha sadarkaa qaba jechuudha takkaffaa lammaffaa qaba kun sadarkaa tokkoffaani kalallaafu kun jechuudha isin jala hin cabu kunin immoo hin caba ammallee jechuudha kurree isaan argitanii hoomata akka isiniin jedha inni illee akkasuma takkaffaadhani kaaniin goggogaa miti jechuudha goggogaan isaa hin caba in agartanii miti lallaafan immoo hin cabu hunduu sadarkaa tokkoffaani leetira 20 400 abbaan leetira 40 750 Buleeyyan kiyyaa kushiinaa hedaa wayita kushiinaa heddan akkanatti diratanii wayita kushiinaa dhaytan biyya keenya tarii jiraachuu dhabuu danda'a inshaallah akkasumatti nama toltee rabbi sinaa taasisu uffanni kuni kan meeshaa kanaati jechuudha waa baay'ee qaba distiin kun balaa inni akka deesira narra mee qajeele bareecha hidhadha akkasi buleeyyan kiyyaa kana qaba ka distii kanaati jechuudha wayita gatii dhageettan irrifatiin ajechaa jiran ammallee akkasiin hin gubne akkanatti laal akkana qabattaniini bakka hin gubu waan takkaayyuu hojjetanii distiin kun sadarkaa tokkoffaani lammaffallee hin qaba haga sadaffaatitti jira jechuudha namni maroo wayita bitu wayita gurguru sadarkaa takkaffaa jedhan jedhina dhugama ka lammaffallee ka takkaffallee jira bi'ibnillah ilkariim kuni kan sadarkama tokkoffaadhaan isin hin jedha waan isinitti agarsiisu barbaadu inni kun maxxashaallee hin qaba jechuudha amma kana akka maxxashaatti itti fayyadamuu dandeetta boleetii tiyya waan waa'ee maxxashaanatti haasofteef isin jedha kana ilaalaa maxxashaan fakkatamee kaameraawwan kennatti asiisa akkuma maxxashaa jira waan ta'eef akkuma maxxashaatti itti fayyadamuu dandeetta duubni isaallee akkana jira kanuma akka tinatti ergiteef hin jedha asmaalaa dandeettaa hin jedha habiibati akkana eega kana qabaatan buleeyyan kiyya birumatti yoo taateef malee ani maxxashaa isin barbaachisa jedhee waan hin jedhu jechuudha inni kun abbaa shaniiti wantoonni inni qabu akkuma argitan kana ka qabatanii kana ka diratan kana ammallee cirfaawwan kana jechuudha ka cirfaa mokoroonati kanammoo jechuudha yeroo xabbastan keessaa fudhattanii jechuudha cirfaan inni hin qabne hin jiru kana hunda qaban isiniin jedha maashaallah cirfaa kana hunda qabaa gosa gosaan jechuudha akkasi buleeyyan kiyya dafeerralee akka viidiyoon isinitti hin dheeranne jedheeti na harkaa lafa bu'e inni kun maxxashatti baay'ee takka dasnaa jedha qabannaan isallee hedduu takka furdaadha dhugaa rabbiititti maashaallah baay'ee bareeda gatiin isaa immoo akkanatti mimmi'eessee isinitti hime gatiillee dhageettaniin isiniin jedha gatiin isaa 16,500 isiniin jedha abbaa shanii kana abbaa shanii gatiin isaa akkanaan isiniin jedha itti aansee isaanii global isaanii kana argaa turtan jechuudha hin beeytanii kunillee isin haarawaa miti buleeyyan kiyya inni kun jechuudha meeshaan isaa bosona keessa jira hin rakkabamne yoo rakkabame baay'ee bareeda namoonni isa bitate hin gaabbu jedhan ani garuu fayyadamin agarre akkuma isi dura isiniin jedha jechuudha meeshaa hin jijjiiramne meeshaa hin haqanne jedhanii itti fayyadamaa isiniin jedha gatiin isaa dura meeqa ture 5,000 ture amma immoo dura 7,500 ture ilaa haga 9,500 deemaa jira buleeyyan kiyya osoo oorri ninjaa qabdan osoo inni isin jalaa hin fagaannee heloo nuun jedhaa isiniin jedha buleeyyan kiyya wantoota fiffide isin agarsiise natti fakkaate mandaja kana bareechite agarsiistaa jirta mandaja guddaa kana mandajaan kun yeroo inni fayyadu yeroo akka ammaa kana jechuudha buleeyyan kiyya hatta quraanii itti fayyadaman jechuudha argitanii kanarraa baasee namoonni quraanii itti fayyadamus argee jira waan ta'eef isiniin jedha buleeyyan yeroo torba yoo bakkee yoo quraan hin barbaadin kasalan akka
barbaadanitti asirratti fayyadamtan destiin haga fedhe yaa kunis maandajaan xiqqaa miti jechuu kanaa gaditti lamatu hafe kuni guddaa kunis tarii kana godhan hin beeku kanarra guddaan argee hin beeku tarii jiraachutu mala inni kun ka isatti aanu jechuu ka kanatti aanu maandajaan kuni baay'ee guddaadha ka kanaa gadi ka mana keessatti fayyadamanillee hin jiran isiniin jedha egaa akkas obboleeyyan kiyya meeshaan ani guyyaa irraa qabadhee dhufe kana fakkaata akka mootii jechuudha inshallah gatumuraatitti nafaana turtanii eega turtanii laayik sheer gootanii yaada keessan babbareedaa sannaa fedhitanii warri xalabachuu barbaadanillee heloonaan jettan abdii qaba lakkoofsi hiyyooroonni meeshaa kanas tahee akka arabiyaa majlisii akkasumallee jechuudha meeshaalee kanas tahee kabiraallee warri barbaadan lakkoofsi hiyyaa duwwaa 964 85 argachuu dandeettanii isiniin jedha feetan dhuftanii fudhattanii yoo barbaadan immoo komishinii kafaltanii isinii jeeffamaa isiniin jedha viidiyoon ani qabadhee dhufe kan kanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh ربي جراتنا يا دندويني هميس جاللا سرنقويني سيفا بريد